Ashamaa harka fuunee hordoftoonni maatii kennaa akkam jirtu nagaa keessanii kan nagaadha rabbiin galannaa ta'uu sinis nagaa akka taatan abdiin qaba. Har'a waan irratti dubbachuu barbaadu dubartiin tokko of kabachiisuudhaaf maal gochuu akka qabdu jireenya ishii keessatti ilaalla jechaadha. Dubartiin tokko kabajamuun ishiidhaa fi ulfina guddaadha jechaadha bara jiraattu keessatti. Maaliif dubartiin yoo jiraatte malee addunyaan kun dukkana jechaadha. Bakka dubartiin hin jirre homtuyyuu miidhagu iddoo dubartiin jirtu goonni biyyaa jira. Iddoo dubartiin ulfina qabdu jirtu kabajatu jira. Qeeshillee miidhaga. Kanaaf dubartii kabajamtuu fi ulfina ishii eeggatte ta'uudhaaf maal gochuu akka nurraa eeggamu ilaalla jechaadha. Yeroo baay'ee shamarran hedduun eebelu nan kabaju, kabaja naaf hin qabu, hiriyaa kiyyaan hin kabajamu, nan arrabfama, maatiin kiyyallee sababa kiyyaan kabaja hin qabanii, maatii koo naaf hin kabaju jedhu jaalallee isaanii wajjin yeroo walitti dhufanii. Isa kana nama sanatu kabaja dhorkate otoo hin taane nutu jireenya keenya keessatti rakkina nuti qabnudha jechaadha. Kanaaf iyyuu dubartiin tokko duraan dursitee eenyummaa ishii jechaadha. Irna ishiis haa ta'u guutuu ishiis dadhabbii ishiis cimina ishiitis duraan dursitee teessee itti yaaddee ofitti himuu qabdi jechaadha. Dadhabbii ishiis fudhattee cimina ishiitis fudhattee sana booddee iddoo ulfina ishiitii fi hin taane iddoo ulfina ishii gadi buusu iddoo eenyummaa ishii gadi buusu eessa akka dhaabachuu qabdu eessa immoo dhaabachuu akka hin qabne eessatti haasa'uu akka qabdu eessatti immoo haasa'uu akka hin qabne dursitee gargar baafattee eenyu wajjin akka ooluu qabdu eenyu wajjin deemuu akka qabdu isa kana dursitee ofishiitii fi daangaa yookiis immoo karoora mataa ishii qabaachuu qabdi jechaadha. Maaliif yeroo baay'ee ofii keenyaaf otoo of hin kabajin nama biraarraa kabaja eegna jechaadha. Oromoon maal jedhaa gaafa mammaaku abbaatu of jala buta barcumaaf ulfinaa jedha. Kanaaf nuti dursinee yoo of kabajne eenyullee gadi nu buusus ta'ee nu salphisuus hin danda'u jechaadha. Dubartiin tokko lafa gadi ishii qabee ishii salphisu tokko hin dhaabattu jechaadha. Maaliif daqiiqaa tokkoof fi sekoondii tokkoof iddoo kabaja ishii gadi buusuuf dhaabattee too iddoo hin kennitu yeroo hundumayyuu ofitti amanamummaa qabdi jechaadha. Bakka wanta gootu tokko ofitti amantee gooti, wanta gootu tokko ofitti amantee raawwatti, wanta gootu tokko ofitti amantee dubbatti jechaadha. Waan ishiidhaaf hin taanes naaf hin ta'u wanta akkasii jettee karoora mataa fi yaada mataa ishiitis sochooti malee gaafa namni ishii jajees miirri ishii ol kaka'ee gaafa immoo namni gadi ishii buuses immoo hamilee ishii hin cabu jechaadha. Kanaaf dubartii eenyummaa ishii fi ulfina ishii eeggatte ta'uudhaaf maaltu nurra jira? Duraan dursinee jechaadha. Duraan dursinee karoora fi ejjennoo mataa keenya qabaachuu qabna jechaadha. Dubartiin tokko immoo kan ishii kabachiisu kan dubartiidha ishii jedhamsiisu yoo ulfina ishii eeggatte jechaadha. Maaliif jaalala keessattis haa ta'u daangaa namni itti ishiitti darbuu hin jiraanne daangaa godhattee ishiinis immoo daangaatti waan tokko gochuun irra jiraatu daangaa godhachuu qabdi jechaadha. Gaafa kana gaafa ati of kabajje gaafa wanta ati namaaf eeyyamte malee eenyuyyuu sitti darbee eenyummaa kee ulfina kee gadi buusuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf wanta gootu hunduma keessattiyyuu ofitti amanamummaa qabaachuu namoota ulfina keessiif hin laanne keessatti maal gochuu qabda? Iddoo sana dhaabachuu hin qabdu jechaadha. Iddoodhuma sana suuta jettee nama sanallee gaddisiisuu akka hin dandeenyetti ofii keetiillee jireenya san keessatti miidhamuu akka hin dandeenyetti suuta jettee jalaa siqxa jechaadha iddoo ulfina kee hin taane sana. Kanaaf iyyuu dubartoonni ogeeyyoonni mana isaanii ijaaru. Warri gowwoonni garuu mana isaanii harkuma isaaniitiin diiguu jedha macaafni qulqulluun. Kanaaf obboloota koo shamarranii keessumaa yeroo baay'ee lapheen keessan kan miidhamu sinirriyyuu darbee maatiin keessanillee kan kabaja dhabantu jiru jechaadha karaa keessanii. Kanaaf iyyuu kabaja keessan eeggadha. Iddoo kabajni keessan gadi bu'u hin deebinaa. Maaliif qabeenyarra maqaa gaarii qabaachuu wayya. Maqaa gaariin borullee akkasiin ofitti boontanii jiraattan isin taasisa. Kanaaf iddoo ulfina keessan gadi buusuu hin dhaabatina yeroo tokkoof iyyuu isin hin jedha.